Waajjirri babal'ina waldaa hojii gamtaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa sosochii fi riifoormii waldaalee hojii gamtaa bu'uuraa fi yuuniyenoota gaggeesse. Itti gaafatamaan waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Daani'eel Alamuu haasawa baniinsaa taasisaniin waldaan hojii gamtaa seenaa Oromiyaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi jiruu fi jireenyi ilma namaa diinagdeedhaan akka cimu mootummaan xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jira jedhan. Waldaan hojii gamtaa seenaa Itoophiyaa keessattis ta'e akka Oromiyaatti umurii dheeraa kan qabu barbaachisummaan isaas jiraattonni lammiileen Itoophiyaa akkasuma ilmaan Oromoodhaa diinagdeedhaan utubamanii wal deeggaranii hiyyummaa mo'achuu akka danda'aniif waldaan hojii gamtaadhaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e. Kana malees waldaa hojii gamtaa cimsaa deemuun hiyyummaa seenaa gochuun badhaadhina maatii mirkaneessuuf hojii gama kanaan hojjetamaa jiru cimsuu qaba kan jedhan obbo Daani'eel aadaa hojii jijjiiruu fi aadaa qusannaa cimsachuuf gamtoomanii hojjechuudha jedhan. Rakkoo keessoo waldaalee hojii gamtaa bu'uuraa akkasuma yuuneenii liqiif qusannaa yuuneenii qonnaan bultootaa keessatti jiru gadi fageenyaan ilaaluudhaan sirreessuu waldaalee bittinnaa'anii jiran iddoo aanaadhaan walitti fiduudhaan gamtoomsuu walitti makuu horannaa miseensaa harcaatii guddaa qabu cimsuudhaan karoora bara kanaa milkeessuun baay'ee murteessaadha. Barreeffama gabaabaa mariif dhiyaate keessatti jiruu fi jireenyi waldaalee miseensotaa fooyya'uun horannaan miseensaa cimaa deemuun koreewwan bara hojii xumuran jijjiiruu kaapitaalli waldaalee guddachuun tasgabbii gabaa uumuu fi gatii madaalawaan oomishaalee waarshaalee fi qotee bultootarraa bituun gatii madaalawaan miseensota waldaaleef gurguruun akka ciminaatti kan ibsamanidha. Haala barbaadamuun aadaa qusannaa cimsachaa deemuu dhabuu koree waldaalee biratti hojimaataa fi dambii kabajuu dhabuu qaala'insa gabaa qixa barbaadamuun tasgabbeessuu dhabuun oodiitii miseensotaaf yeroon dhiyeessaa deemuu dhabuu yeroon riifoormii gaggeessuu dhabuu fi kanneen biroo akka hanqinaatti kan ibsamanidha. Waldaaleen hojii gamtaa tokko tokkos koreewwan waldaalee bira rakkutu jira. Rakkoo waldaalee kanaan kan ka'e qotee bulaan rakkachuu hin qabu. Hojimaanni badaan koree waldaalee bira jiraachuu humna namaa jabeessaa deemuu taaksii fi gibirri mootummaa akka kaffalamu gochuu dhabuun dhiyeessii fi gurgurtaa xaa'oon wal qabatee jiru ilaalamuu qaba jechuun gaafii dhiyeessaniiru. Waldaalee hojii gamtaa keessatti yeroo baay'ee dhimmi waldaalee walitti makuu haquu deebisanii ijaaruuf cimsuu jedhamuun ka'uu bichaadhaan otoo dhaabbatuu baate waldaa keessatti wanti haqamuu qabu jala muramee maaltu haqama hojmaata badaan jiru haqamuu qaba. Koreen seera labsii waldaa hojii gamtaa hordofeen hojjetamne haqamuu qaba. Miseensa horajjoochee wal qabatee yeroo hundeeffama isaa nama 136 yeroo jiru kootaa nu kennametu har'as nuuf kennamaa jira jechaadha. Fakkeenyaaf sukkaara irratti sukkaaraaf zayit irratti wanna biraa dhaqneetuma qotee bulaarra waan binnuuf achumaa deebi'ee argata. Garuu dhimma sukkaaraa fi zayit irratti yeroo hundeeffamu nama 136 kootaa tilma ramadame santu ammas nu kennamaa jira waan ta'eef otoo kanan irratti ilaalchi godhame. Itti aanaa manaajara yuuneenii qonnaan bultoota Lumee Adaamaa obbo Kaasiyyee Charuu gama isaaniitiin hojii hojjennu waliin karoorsuun hojjechuu waldaalee waliin hidhamiinsa gabaa uumuun hojjechuu qabna jedhan. Itti fayyadamaan baay'inaan warra galii jiddu galeessaa fi gadhaanaa qabu waan ta'aniif isaan fayyaduudhaaf jecha odoo waldaa bu'uuraa wajjin walitti hidhamiinsa gabaa uumne. Oomishaa fi oomishtummaa uumuun rakkoo gabaa hiikuuf hojjetamuu qaba kan jedhan obbo Kaasiyyeen rakkoo xaa'oo hiikuuf gatii mootummaan baaseen gurguruuf kan hojjannudha jedhan. Xaa'oo laalchisee nuyi aangoon nu qabnu waan dhufe san karoora nu kennameen dabarsuudha. Mootummaan gatii gurguraa jedheen gurgurree gara mootummaatitti dabarsuudhaan gurguruu waldaa bu'uuraati. Nuyi sanada qofa gara naannootitti fidnee sanada herrega isaa kan buusuu dandeenya. Kanaafuu falli jiru oomishaa fi oomishtummaa dabaluu qofa.
Yaadaa fi gaafilee ka'aniif deebii fi kallattii kan kennan itti gaafatamaa waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Daani'eel Alamuu gaafilee nuuf kaastan akka galteetti fudhachuun alseerummaa waldaalee bira jiru waliin ta'uun furuuf hojjechuu, mallaqa mootummaa fi liqiiwwan ala jiran deebisuuf hojjechuu, waldaa humnaa fi miseensa qabuun jiruu fi jireenya uummataa akka fooyya'u aadaa hojii fi qusannaa irratti hojjechuun galma gahiinsa waldichaaf riiformiin kan gaggeeffamu taas jedhan. Idaan mootummaa deebi'uu qaba. Idaa deebisuudha. Lammaffaa liqii idilee yuuniyeenii abdii guddinaa irraa liqeeffatanii baankii irraa liqeeffatanii liqii deebisuu dhabuu. Kun aadaa Oromoos miti. Aadaa lammiilee Itoophiyaas miti. Waldaa hojii gamtaa cal jedheedhuma taa'ee nyaatu uumuun yakka. Kan hojjetu, kan qusatu, kan qusate sana kan baay'isu, miseensa kan horatu, of kan qorachaa deemu, kan of haramsaa deemu. Waldaa akkasii uumuudha dirqamni keenya. Xumura irrattis waldaalee hojii isaaniitiin fakkeenyummaa qabaniif beekamtiin kennameera.